hundatti naqanii manguddoon dikeedhanii obsiti. Ati yoo fakkeenyaaf arrabsamtellee araarqabatti yoonillee dhawamtellee manguddoof bakka san jirta. Si ifiifisti dabartee arrabsuun obboleettii teemmoo nama gartee jibbansa isii akka dhuunfatti akka oromummaatti itti qabu wajjiinis teessee waan san obboleettii ta'e yookaan haadhatee yookaan jaartii ta'e yookaan intalateetiin akkas kilmaa akkasii san ja'anii cal jettee dhageeffachuun sirrii gootee. Yoo min cal jee dhageeffate ragaan narkin eesee burqaareef laakuun amma dubbiin tanaa wanni na aarsu jiru tanaa bartaan amma ati dubbatu. Reefun dhageenya ragaa geeleen siikisee baatu. Alloluun Ani dubbii walitti laaqinaa geeleen isii ragaan baatee jiru jaal Mikaelis haasawtu osoo jiru siin dura tuqe takka takkatti naasaa gaan. Laal ani waan gaafatante dura deebisi yookaan duni yookaan jaal Mikael yookaan naahilii Oromoo ji waliin naquudhaaf haasawtu walitti laaqinaa. Dhageeffadhu naahilii dhiifamallee naa godhaa. Annam tokko hojii dubbachuullee kabajaa uummata Oromootiif as dhaabbadde. Jalaami tuffii osoo hin taane ilmaan Oromoo yoo fadhannaa arrabsuu mirga qaban. Ilmaan Oromoo yoo fadhanna tumuu mirga qaban. An ilmaan jalqabumaa waan kana rabshaan hin godhinaa dhiigaratti waliin lolinaaf manguddoo dhufe. Obboleettii yajeetiin duniyaa obbolummaadhaaf kabajee waan isiin ergatte nama 30 keessaa ol naqenas hima. Nama 30 keessaa fuudhee meediina wanti teenyu yaada dhageeffachuu jirta. Akka nama tokkotti yaadni ati qabdu maaliin jeen? Namni wal arrabse gabbu waan jeellaa dhageeffadhu jalqabumaa waliin narrabsinaa. Kabajaa godhaa deemaa dhiiga obboleettii teenya irratti qoosaan godhinaa tokko ta'a deemaan jeen as deebi'anii maal haa godhon taate arrabsamaan ana ta'e dubbii haa uumes ana ta'e sigalee haa waan kanaas itti naanneessan ana ta'e maaltu fide ana amma an dubbii tana malee miira keessaan jira waan taateef kana ol dubbachuun ta'u. Ambaanee xiyya yaa habiibii mee dhageeffadhu atimma. Ulee shaar markeetiin iftumuu jirta nama kumaa fi 200 duratti. Ulee nama qophooyteen finca faqiniitiiti dhiifama bileeyitee gaafadhu waan akkanarraa ganaa if eegi wanti itti qabdu sanoo malee gaafii namni si gaafatu hin jirtu atillee waan namni si gaafatu deebisaa hin jirtu. Sigalee asirraa mataa wal qaruun faayidaan qabdu abbaan dhimmaa gartee shaar markee fidaa yoo shaar markeen gartee asirratti as dhufee gartee waan jeesan ifaa bilisatti dubbachuu baate ijoolleen teenya gartanii miti asiin booda sochii isin godhaa jirtan isaa miti isin hordofna nuti. Haraa gabaabaa jechuudha. Ani ati dhiifama gaafadhuuti gabaabsimee dubbii abboleessoo. Wanti hin cinqitee hoqqee fi dhukkubsuuf hin jirtu. Dhiifama gaafadhe keessaanis jeeni duuni obboleettii tiyya. Dhiifama. Dhiifama dura alaan. Ani hijiba qabu. Wallahi dhugaan isin himaami. An hijibaa sin fedhu fafakkeessuus hin danda'u. Keessaanin dhiifama gaafadhe naan jee. Sa'aa kam bikka kamitti dhiifama na gaafatte. Ani hoggaa isaan guduraa wallolan. Hoggaa isaan guduraa wallolan ani gastiin seen jala taa'eetti ilaalu jira. Takkittumaan ol seeni takkittumaan dubbadhe. Naafaan baanaan aboo fafakkeessuu dhiisaa dantaa keessanii jechaan ani jee qofatti dila sana arrabsite ati dura kana arrabse. Ol seene sharmaarkeen eenyu kakadiiroo arrabsee jee ani nam tokkon xuunyi. Duniyaadhaa jeen isa riikardiin ni jira ammoo waan waliif fakkeessuu waliif jibnee afaan miidheeffannu tokko. Duniyaa dhageeffadhu. Ati amma ammallee ol seeneeti mana maarratti wallola qabanii naanti anaaf wanti miit nan godhin anammoo wanni na aartu waan akkanaa nan godhin galatoomee adabbaachoo wakka galatoomee okay ana wanni na aartu kana ane dhageeffadhu dhaamsaan sana waan isin keessa na
Dhaabame dhaamsaan si dhaaba obboleessa kiyya qaalii dhageeffadhu ween siima. Dhaamsa arrabaan faduree an dhaamsa naa dhaamsa. Namuu sin arrabsu namni si arrabsu as keessa hin jiru namni xixiqqaa as keessa hin jiru namni salphaan as keessa hin Isin jiru. Meemuut godhadhu dhiiratiyya meemuut godhadhu maati ati rakkoo namaati. Dhiifama jee namna dhiifama joo jiru. Okay fudhannee dhaabu mee dhageeffadhu mee fudhannee dhaabadhu ati rakkoo namaatiini if dhiibu jirta laal nuti hundi kun cal jennee si dhageeffachuu jira mana san jala jirra yeroo ati mana qeebante aan mataa kiyya wallaahi si dhageetin jira. Wallahi mataa kiyya si dhageetin jira. Okay anamma haasawaa dabreef kana as harkisuufi miti. Obboleettii dhiifama gaafatte dhiifamni warra qallaa warra furdaa fi kana sin qabu. Garuu waggaa haasawinu rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam qulli lhaqi walau kaana murra. Dubbadhi yoo hadhooytu hanga hadhooytu taatellee jeemitira hanga haadhatiyyaatu zinaa godhellee taatu jettee itti ragaa bahutti illee taatu. Ja'a jechuudha beeki dhugaa raachiin goorinaa jechuudha ati nama fuula isaatilee nama islaamaa fakkaata nama amaanalee namatti kannatu akkasittiin si beeka gaana akkasittiin si hordofa so walumaa galatti wani nuti irraa haasawaa jiru tanaa miti nuti akka obboleessa si homanne mana keetti namni waa namaan jeedha Kuno fiidiyoon zaachaan naa godhame baran taayaa yalle wal garraa. Obsi fiidiyoo taayyoo dhageesse atuu ni aartaa fiidiyoo sirraa waraaban sana ati dhageeffachuutti hin jirtuun isaanii aartaa atuu fettee aartaa akkamitti manuma kiyya namni kana jee jettee fettee aartaa. Adeero ogguun miira keessa galee waa hedduu naasoo dhageeffadhu siif mee baran miira keessa giseen galee waa hedduu naasoo. Kuba manggudummaa Khamira Manggudummaa haasawaa miira keessa galtaa manggudummaa haasawaa. Obboleeyyan Manguddoon arraba taati. Viidiyoon tana as gubbaarra namni jiru shaarmaarkeedhaa fi artisti Dahaboo Baabbilee Tettuun Saayidoon non beeku Naayilee Abdikoopheetii fi nama muraasa asirratti yoo agartan. Wanti hoggasan shaarmaarkeen jee kunoo tana gurra keessa hin dhageeffadhaa mee hoca dhiisaati. Mee bani. Dhageeffadhaa waa inni jedhe. Jineetanii kabajamtuu fi jaalatamtuu obboleettii teenya sharmuutitti Oromiyaa keessa beekamte ta'uun xuroo lubuudhaan beekamtii qabdu yeroo ammaan tanaa kantiibaa keenyaaf jibbeessa guddaa qabdu duniyaa yeroo arraan tanaa mana kana seentee hadiiroo keenya خلاص وأنا دبين ولا تلاقيني تي دقيقة Nagay ogani kana jiya so dage fekatu dege termine to lakini odi fama gafate gafatu yo hankan gabu dem nura imbalo gomina to ati Dhageeffadhu bu'een deema dhageeffadhu obboleessa kiyya wakka baan goggodhin. do ma ti tole la no to nama dila kana nama spesial dage fate nama met Wanni zarraaf jettuu hin jirtu an kanarratti lolleeni. Dubartii maa arrabsitan ma dage fate nganaw jechan to ati dage ko bandu kana ma dage fate Ane dabala gudak ane oguja cha inni akana khana guda geesse ta ijachu miti mana khaisa gaddar bo zirra dur obbaletite awoso amma inni kantiba fillen tolle bekat kantiba leni arrabsini malif kantiba arrabsesimu hawasa isa jalatu khabaju madala afan isa balage khanan wal qitese dubbat wan khanate ejat isa ta ijachuni miti sila gadi maxxansu sirratur akan akil minamati hojjatu jechu beekomsa xiyyaan Wala sani orotenya me wayni sini me wayni anne baalageedha jettanii dila kana mudurraa godhadhu bu'aati mudurraa godhadhu yaa godhu jirtanii dhuga baanaa namtichi kaanu mudurraa godhadhu taa'e gurbaa dhuga baanaa namtichi kaanu maaliif hoolaa akkanaa kana namni dhageeffata akkasii jee dhuga baana yes that's it dhuga maaliif jee eenyu baante dhuga dhaabu dhiirati jemmu burka eenyu baante no anaa hoolaadha galatoome abo hoolatii si dhageeffattu hoolaadha ati maal hoolaadha mi hoolatii kana ummatallee narrabsiin imaama gootuu hoolaadha si dhageeffattu hoolaadha nama si jala deemuu hoolaadha nama waan tila kana igarraa maama gaara burka gudak ane nawa gidubat Entalo tan akkasina rabsan tugote mongol hangano kana tips ingoone arrabsiteetu godhu ayye hotuna ate sale hotul mara mutti asal ho gabbi ciao kijibaadha ati nama kijibaadha kijibaa nama dorra maratti ilma asal mutti ana kete nama harre obboleessa kee arrabsite deemtee obboleettee namni si arrabsite Soomaaliyaa walitti abdii achitti arrabsita sare Amma bari akkasitti gartee shaarmaarkeen jecha kana isaan jiru Uga sharmaarkeen akkasitti arrabsu
أنا راتو دنيا قدر بيبر نيجي تكون وصلتي لا أرد أنت سنبر خلتي لا obboleettii keenya kabiyyoomuu obboleettii keenya gaara boon maadha salu dhageeffadhu. dabal wanta kanja Isa ada jiri cuma di sungai. no lagi dabal mira kaisan senini maaliif ni beeta namni mira kaisa senu haqa saati sin beekatu haqa namati lemmotes waan kana ta'eef anne dhaamsiniin ani dhaamu yeroo saditti anne maal balleessee ettaniiti anatti akkana dubbattanii jettu ha arrabsee fi ha dhaggeeffatee fi ha keessummeessee walqixa obboleessa kana fudhadhu maaliif intala Oromoodha obboleettii teenya yookiin ilmoo teenya dhaggeeffachuu miit godhadhaa kana ni maaltu cirriqdaa namni arrabsees ha dhaggeeffatee gisee san keessummeesse yoo annee taate annee badii walqixa qabda irraachiin qabuun tana namoonni afaan maalii afaan keenya tokko ta'e aadaan teenya takka taate quuqama walii qabu likki irra nun deebisana dura durso takka abbaan namni oggu takka si arrabsa abbaan oggu kuma takka if arrabsaa jette amma booda nuti dhaggeeffachuu hin qabu abbaan fadhaa dhaggeeffatu wanni nuti godhuu qabnu maali hanga dandeettii namuu qabutti inni funyoo udaan buute ta'uun likkitti isa barbaachisaa jechuudha. Magaalaa takka keessa jiranii bakka takkatti dhalatanii kabajaa hijaa qaba sharmaarkeen. Hijaa hodduudha Oromoo irraa qaba. Haadha warra isaatirraa eegalee jechuudha. Gaafa saniis Oromoo jalatti itti atii kufe malee Oromoon si jalatti hin kufe. Arrammoo xulxulleen tahee gamana dhaabbadhee Oromootti qubalaadha yoo kayyattu taate. Qubasi ol qabaniin Oromoon si gaddeebisuun wallaaltu. Tan ammoo abdiin irraa qaba hawaasa kayya. Akka gaariin nu dhaggeeffadhu. Illee dawaan qabdu hawaasa atiniin dubbadhaaf jettuuf illee dawaan qabdu. Maaliif nuti ollaadhaa wal kabajnaa jechuudha. Asirraa qorii arraabuun dhumnaan hara sanitti qoriin guutuudha jettee qochumaa keeyyoo achii garagalchitu ta'ee jechaadha. Dhaamsi kun hawarashii darraa daayirektii si dhufu. Maaliif? Namni nama khiyyan kabajne kabajaa takka na biratti waan hin qabaanneef galatoomaa muciyyoodhaas dhiifamni isaa yoo fedhe sanitti haadha Galatoomii Abbo Rashidaa. hagan Okay, koi burgaa yoo kutaa. Beekee takkitti qofaa burgaa. Koi burgaa yoo kutaa qofaa. Ani as gali girte wanta kan waada siiseen. Jecha anuu dhaga'uu qaanfadhu waan kalkanii guyyaa nama arrabsu dhaga'uu qaanfadhu kana teessee dhageeffattee arrabsiisti. Namaan gargaara jettee maallaqa si kan naqaa turte. Ani sheekha jettee diin himaa turte. Yoo dhuftee intaloota na dhiifaman gaafattu ta'e uummata bal'aa kana dhiifaman gaafattu ta'e wallahi billahi na hinsifta mootummaa keessanii malee ana halkanii guyyaa as caalaa si arrabsa akkuma na qaban. Muutii qabatte Awo mootummaa teenya. uummata kana intaloota namoota dhiifama gaafatu yoo nama taate ta'uu baannaan Takawajeetiin bu'aa dabbal laal takawajeetiin bu'aa assalamu alaikum baga jiraatan hundinuu dubbii tana khaleellee bira turree duniyaan quba qabdii naayiliin quba qabdii dirqitti tarabbiidhaan anneen mana cufii jenneenii mana cufee qotee gama takkaanis dhugaa dha'ee inni itti dhiisuun qabu ture waan mana isaa san keessa tahuu ture baggaruu wanni nuti amma itti jirru jalee ni beektamii jalee amma anneen kun obboleessa kiyya xiqqallee ta'u tana fudhadhu atumaatii if godhe jaleedha gurbaan sigala guddaatu jira jechuun warra akka sharmaakkee warra arraan tana nama Oromootiin Somaaleen dhuftee ati Amaaraa jechuu jirtii jechuu sigalee waan isaan hin geenye keessa seenee inni itti gaafatamaa ummata miidiyaa gubbaa feemasoota dirree dhawaa keessa jiruuti. Ijoollee tana ni miidhaa akka inni tahee ja'anii ni tahuu qaban warri isa jala jiru warri achi keessa jiru dhimma adda addaatiif jecha dubbiin sharmaakkee bira jirti sharmaakkee irratti akka xiyyeeffannu. Ijoollee xixiqqoo tana wanna dhugaadha innis badiinuma qaba baggaruu abbaan dhimmaa abbi dubbiin sharmaakkeedha sharmaakkee san nuuf fidaa dandeessan. Atis anne Carraa isa dhumaa beekiti ol bahiiti dhageeffadhu laala dhageeffadhu haada ifittiin hidhiin anne ol bahiiti firraa gabaaf. Fatii koo gutak burqaa carraa isa dhumaa kannii fi ol deebisi yoo uummata kanaaf isitan ifan gaafatu ta'e waa isaa cufnee killa fakkeengatti deebina
waan biraa sun rakkoon qabu. Okay, Asirraa illee okay. jira. Bakka tokko hin jaa, bakka tokko hin jaa. Guda kawajau osoni Osoo fi kana gaaffii wanti Aba Rashidaati jedhaa osoo ol hin seenin ammallee hin dubbatin jaa. afi burqa afi dubbi wanni ni nani jechuu fedhe sharmarkee akka ijoollee teenya irratti goobu godhe nuti fi nuti harka keessan kiisha keessa deeffadhaan isiniin jaa akka ajaa'ibaatitti ijoolleen teenya ol deebisi. wal dandeessi. Kanaafuu aanneen jalee isa ta'uu hin danda'u aanneen mootii isaa ta'uu ni danda'a. Saba guddaa bareedaa. Galatoomii ayyaa arrabsitee mi kabajaan naasii hojjaa. Okay, ayyee mut garu taa'e xiqqoo jecha kiyya natti aantee dubbatta dhaabu carraasiif kan dhiifama wajjin. Annee dhiifama Waan keessaan wajjin. bee nama arrabsa. Annee piliis dhiifama wajjin taa'i saba gurbaan maaluma kan saba Miitu nan godhin. haasoo Atimma jira warra jaala lama ollaleen jidduu nan eeyite. Aboo walumaa galatti maal seetanii amma carraa gurbaadhaa boqa. Miitu irraa nan kaasi. Miitu nan godhin. Miitu nan godhin. Haadhatii arrabsite takka ollaayina kana gubbaan namni akkana naan jee jiru. Arra ol gallata wanti ayaa. Nafeeteemi. Aboo gubbaa Haadhatii arrabsiteemi Ganaan arrabsite. Arraa kana galgala taa'ee si nabaaree ni gartaa. Okay, naabari amma mootummaa keessatti ergineesisi. Ganaan si Yooni arrabsu. rabbisin. Dubartii bitaa arrabsu. Yooni rabbisin. Ganaa si arrabsaa naabari amma feetu Rabbi shawwaduu hin dandeessu. Aboo gubbaa yookaan nurraa gad darbaa boo yaa koyi darbaa nurraa. Maaloo walloluuf. Nurraa gad darbaa bas. Hayyee mut godhadhaa gutata isaafis dhaamsanii dhaamaa dhageeffadhaa. Nama hedduutu bakka kana jala jira. Nama hedduutu bakka kana jira. Laale. Ajandaa fuudhee mucaan kun fuudheeti ajandaa namaaf irratti as garagalchee nama sanirratti akkan xiyyeeffanne amma nu godhu jira hanna hin baanan tokko kan lamada nuti wanni raasoo jirru waan gurguddaadha. Waan arraba obboleettii teenyaatii fi obboleeyyan keenya kana hundarra guddaa ka lubbuu namaa dhabnes raasoo jira. Sanirra deebinee lafa Oromoo tasaamamtee harka namaa jirtu sanirraa haasoo jira. Ka ergama gaggeeffachuu jirus kagartee hojii isaa gaggeeffachuu jirus waa'ee sanii waa'ee Oromummaa balleessuu fi lafarraa balleessuu irratti hojjechuu jira. Kuni ammoo hoolaan dhiifama gaafadhu nama obboleettii ta'e dhiifama gaafadhu yoo ja'aniin obboleettii isaa yoo uuma akka jechuun baatee dhiifama gaafatee deemuu qaban. Obboleettii amma Burqaa si kabajeetiin dhageeffadhu si kabajeetiin si yaamee si galchee ifi ol si guddisee obboleessi kiyya je'ee nama narra lafa bule je'ee nama narra waa beeku siin je'ee obboleettii teenya daangaa dabartee obboleettii teenya dhiifama gaafachuu qofarratti mudinuu qabachuu eegaltee hatta eeguma ol seente nu biratti si dhaawwagetti fiidiyoo ati isii arrabsiiste gaafatti bannu garuu coraa namarra du'a isiinis haadha ani haadhateeti waajees haadha hundinuu haadha koottu isii dhiifama gaafadhu anaa dhiifama si gaafata diddee isii arrabsita anaa si arrabsa dhumate hangaru. Okay, wanni nuti haasawaa jirru wanni nuti haasawaa turre obboleettii laal waa lama gurguddoo jira bakka kana tokko waa'ee obboleettii teenya Nasiyaa Ziyaad lafa isiin irraa buqqaatee lafa san irratti warri isaanii lubbuun lafa isiin lubbuun isiitti baate kan warri isaaniitii fi maatiin isii ta'e isiin nurraa mut garadhu yaa koyi nurraa taa'i waan namni haasa'u dhageeffadhu. Burqaa disi burqaa muti godhi mee aanaa rabsu disi burqaa godhi naamee itti dhiisaa. disi mee muti irraa qabadu burqaa maaliif arrabsitaa dhala arrabsitanii jeemaniin dubbadde maan banina mummurtanii arraba namni arrabse qofa wanni gootuun maali dinaawal usoo beeytu viidiyoo dhumarra jirtu dhala arrabsitaa dhalaan arraban taatu jee kasharmaa kee lolu ture eenyu akkaan ani fiifaa arrabsee takka maa jettan se Viidiyoo guutuun dhageeffanne sabni viidiyoo guutuun dhageeffanne annee kiyyaa. Viidiyoon dhageeffanne guutuu soon dhageeffanne namarra murteessanii arrabaan sosso'anii kijiba nama godhuun maali? Ha Bira dubbachuu ture. jirta wanti isaan dubbatanii fi siin mul'ata iskiriin irratti guutatee siin mul'ata. burqaa kana soo ledis please na soo ledis koy okuta burqaa dis Rakkina dhuunfaan irraa qabda. koy Rakkina dhuunfaan irraa ni qabda. Daadatti arrabsitu. Aboona dhageeffadhu obboleessa kiyya. Ani nama si wajji hoostii walitti ergatee walii barreessaa turreeni na beekta rakkoo akkaan sirraa hin qabne. Waan akka rakkoo sirraa hin qabne. Dhageeffadhu roostii minaamin hin jiin. Ati Na dhageeffadhu kutaa rakkina hoo dhuunfaan irraa qabaatte hoo Oromummaa hoo Rakkina dhuunfaa akkaan sirraa hin qabne ati raga baata naaf wajjaasaa turre na beektaa miti. lubbuudha. Ati dhageeffadhu gaafa ummaaleen teenya diree dhawaa dhufen guutii
Yeroo takka na dhaggeeffadhu aanee kiyya. lolaa turre haa dhaggeeffadhu haadha teenya Koy, koy, kabachiisu magaalaa ture dhawaa keessatti. Aboo gubbaa ati rabbi jirta mootaa jirta qoy rabbi sodaadhu. Awwaa geeroo an siddisi. Jachaa shanii sira qabsaa'aadhaati as gubbaa baatee. Ati narra qabsaa'aadha, narra sabboonaadha, narra beekaadha, ati narra guddaadha, rakkoon qabu akkaan jeena Kabajaa akka wal dura jiru oo waliin qabanye dhaggeeffadhu. TikTok amma bacbacii qabaate kanaan fooloora 400 qaba. Laayifii banatee dhufaa jirtu haadha namaan narra nasraataan nama hojii. Rabu jira wallah. Aboo aanee naasi balleesse si nama guddaadha naasi balleesse okkee rakkoon qabu wayyee obsi amma. Nama laal. Hayyee naasi balleesse abbaa kiyya. Kana namaanuu jeen beekon. Okay naasi balleesse rakkoon qabu. Anaasi balleesse hayyee. Dhaggeeffadhu wanni dhimma kee gootee keessan namarra. Hayyee anaasi balleesse okay. Waan akkana rabbiin si dhiise. Anaasi balleesse. Aboo salami dhaggeeffadhu kana mana dhaggeeffadhu. Konkaa maal ta'e kun. Farsho jirti. Baaqee ji farsho amarra dirree akka. Waan mana dhaggeeffadhu si. Salama. Dhaggeeffadhu nama maal abbaa kee dhaggeeffadhu. Waliin arrabsinaa nu gubbatti maal taatan? Maal abbaa isaa ta'e kun. Caalaa wata kallee injiniin. Caalaa nuyi wata kallee injiniin isinaatti balleesse anaa dhiifama gaafata. Abarashida waluun araarsa anaa dhiifama gaafata. Wallahi naatti balleesse. Laali sillachuutu miira keessa seentanii Dabbaan dhaggeeffadhu nuti duraanuu. Aboon dhagee salamina dhageetu. Caalaa kiyya obsa gutak. Hojiin teenya tanaami gana aanee gana mataan si baafata jechuun sin dhiifnu. Atuu sin dhiifnu kalaas. Natu mura koon qabu obboleessa kiyyaa caalaa naaf gutak. Naaf abarashida naatti balleesse naatti. Obboleeyyan yennee walitti yaamtanii mee kanaafuu obboleeyyan wal diranii akka hin deemne barbaanna mokkam ta dubbannuufis teenyaanee dabbaalis teenyaami waan aboo annee us kaasaati usus hin dandeessu rakkoonii bara anneenis aaree afaan hin dabrin atis dabbaal aartee afaan hin dabrin annee kiyya waan takkaan siin ja'a haadhatiyyaan akkana jettee miti jette Tadereef obboleestii tee sagalee saniin dhaggeeffatte bakka haadhateetii san kaayin siin jaan. Kana quba qabaadha. Akka amma aartee onnattee dubbatte kanatti irra tureen siin je. Haganuma. Dhumtee dubbiin. Dabbaal dhiifama jetteeni mi dhiifama waliin jaa ammoo rooba keessa dhukkee kaaftanii. Anammallee rakkoo irraan qabu. Nurraan hamdisinaa yaa dubbii. Dhiifama jetteeni jira rakkoo irraan qabu. Shabaka isaa buusaa ol deebi'ee hin rakkoon qabu. Mee akkuma inni ta'u woomanni haasoo qofa dhaggeeffanna jara keenya Oromoo rabbi sodaadha. Ayidaa namni biyya waraabuu malee gastire taasoo hin qabu. Carraa keenya bira lallaafina qaba. Carraa kanarratti hin ibsaanii. Laali burqaa kiyya amma bar tartiibaan dubbachuu isaaniillee dhiifnee jira nama komatiyyuu jira mee waan takkaan isin hima. Shaarmaarkeen dhufeeti gartee arraba gartee gurrattillee dhageeffachuudhaaf qaama kana sur nama godhu. Akkasitti gartee micoota arrabse takka jaa arrabni inni gartee duniidhaan jee fi hangaatuudhaan jee akka namni kun wal fixu gartee harasitti nama of takka qabaddaa. Aaneen keenyaas dhufeeti gartanii osoo dogongora jiru ijaan sirritti arku dhiifama jechuu dhiise. Kaayyoon jara kana lachuutu tokko fakkaatti. Kaayyoon shaarmaarkee waan san godheef akka nuti kun akka ammaa kanatti za'aatti akka guutuu waa'ee nasaati waa'ee dhimma biraa dhiisneeti asirraa hojjechuu jiru. Aaneenis dhufeeti akka gartee kaayyoon shaarmaarkeetti huftuuf asii ajandaa keessuma deebu jira akka namni keenya tartiiba irratti hin deebine jechuudha. Saniif namoota kana ajandaa godhachuu hin qabnu takka. Yoo daame shaarmaan dhufee gartee dhiifama jiru yoo san hin taane ammoo ni beeka akka mala. Hai, ani naan namni tokko si dawee dhufee nama Maal jechuudha? Oromootiyye namni 700 maaltu as jala jira. An keeysan jiru. Shaarmaarkeen dhufee dhiifama gaafachuu keeysan jiru. Ani keeysan jiru nuti isaan balleessaa qabaa fedhu mataan deema fedhu miilaan deema. Shaarmaarkeen hojii isaa hojjetu jira. Shaarmaarkeen Oromoo